Waajjirri fayyaa godina Shawaa Bahaa duula qindaa'aa talaallii dhibee laamsheessaa marsaa afuraffaa daa'imman waggaa 5 gadi ta'aniif kennu eegalchise. Waajjirichi duula qindaa'aa talaallii dhibee laamsheessaa marsaa afuraffaa daa'imman waggaa 5 gadi ta'aniif godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jidduu Kombolchaa buufata fayyaa Bulbulaatti eegalchiseera. Saganticha kan eegalchisan itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabaa Maammoo dhibee pooliyoo ittisuuf dursanii talaallii kennuu murteessaa waan ta'eef talaalliin dhibee pooliyoo kun mana barumsaa manatti fi buufata fayyaatti muddee 3 hanga 6tti daa'imman 253 waan kennamuuf maatiin daa'imman isaanii akka talaalchisaniif hubachiisan. Keessattuu dhaloota amma qabanne kana dhaloonni kun fayya qabeessa akka ta'uu danda'u, dhaloonni kun geessaa gara fuulduraatti bahuu akka danda'u, dhaloonni kun fayyummaan isaa akka eegamuu danda'amuuf mootummaan yeroo baay'ee talaallii idilee cinaatti marsaadhaan duula pooliyoo gaggeessaa dhufee jira. Ammas marsaa afuraffaa kana keessatti akka godina Shawaa Bahaatti daa'imman 253 ol gandoota baadiyyaa qabnuu fi magaala qabnu keessatti gara tiimii 494 ijaaruudhaan guyyoota 4 dhufuuf aanota keenya keessatti baadiyyaa keessatti magaala keessatti hunda daa'imman haga ammaa tanaan dura talaallii fudhatanis kan fudhannes carraa kanaan hawaasni bal'aan keessattuu haadholiin akkasumattis warri daa'imman guddisan hundumtuu carraa mana deemamee talaallii amma kennamu kanaaf adda duree taaneetoo yeroon kun yeroo murteessaa taanee beennee ogeessa fayyaa cinaa iddoo dhufanitti manarra yoo deeman talaallii kana akka fudhatanii fi daa'imman tokkollee duula kana keessatti harcaatiin akka mul'anneef tumsi qaama olaanaa sadarkaan jiru caasaan gandaa akkasumas hawaasni bal'aan godina keenya keessa jiruu fi asittis saaqinsaaf magaala Bulbulaa dhufne kana keessatti daa'imman hedduu jira waan ta'eef yeroo baay'ee talaalliin yeroo kennamu harcaatiin akka muddannee fi kana qofa oduun ta'in talaallii idileetis haga ammaa oduu fudhatanii kan hafan talaallii eegalanii adda kutan carraa kanaan talaallii idileellee fudhachaa hojiiwwan qindoominaan duula kana keessatti hojjennu karoora qabannee gadi buufne kana qaamni sadarkaan jiru tumsa akka nu godhu. Dhaabbata fayyaa addunyaatti hojii gaggeessaa damee Shawaa Bahaa Dr. Alamaayyoo Tasfaayee weerara kana ittisuuf daa'imman talaallii argachuu waan qabaniif qaamni hundi tumsa akka godhu gaafatan. Akkuma beekamu amma biyya keenya keessatti weerarri pooliyoo waan jiruuf yeroo afuraffaadhaaf amma akka biyyaatitti duulli talaallii pooliyoo kun kennamaa jira. Akkuma kanaan ummanni godina kanaas ta'e ummanni naannoo ummanni biyya keenya rakkina jiru kana weerara pooliyoo jiru kana wal beekanii tokkoffaa talaallii idilee isaanii akka itti fufan kan lammataa talaallii duulaan kennamu kan ijoolleen waggaa 5 gadi hundi isaaniitu oduu tokkoon ishiin hafin akka fudhatan hundi keessanuu deeggarsa godhuu nus deeggarsa godhaa jirra akka WHO'tti kanaafuu kana fiixan ga'uudhaa fi hunda keenya shoora olaanaa taphachaa jirra. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa Bulbulaa obbo Usmaan Muhammad duula talaallii kana milkeessuuf maatiin ijoollee isaanii akka talaalchifatan dhaamsa dabarsaniiru. Daa'imman keenya dhalatte talaallii akka talaalamtu dhibee kamirraayyuu akka balaa kanaan hin balaafamne gochuudhaaf guyyaa kaayyeeffadheedha jechuudha. Addummaan garuu guyyaa talaallii pooliyoo dhibee laamshaa jennu kanarraa daa'imman keenya hambisuudhaaf akka aanaa keenyattis akka biyyaatti hojii dalagamu keessatti nus gahee keenya baachuudhaaf sagantaa kanas asitti qopheessinee talaalliin kunis jalqaba jechuudha. Maatii ijoollee isaanii talaalchifatan arginee dubbisnee gama isaaniitiin talaallii kana argachuu isaanii ijoollee isaanii dhukkubarraa akka baraaruuf faayidaa guddaa qabaachuu kaasan. Kaasaa irraa dhukkuba ijaa irraa kanneen irraa bilisa taatan kan jedhamu akkasi gorsa nu kenname kittibaati irraa akka daa'imman hin dhiifamne jedhame akkasiin yaalanna. Fayyaa isaaniitiif baay'ee tokko bareeda. Bakka ija isaaniin qabamanii garaa isaaniitiif fayyaa isaanii hin argadha. Daa'imman talaallii hin fudhatti. Talaallii isiin dhibee garaagaraa kan faalamne irraa ittisaa kana nu gargaara jechuudha.